Taphni Premier League England torbee 31ffaa har'a isaa sagaliif walakkaa irraa eegaluun taphni afur kan geggeeffamu yoo ta'u guyyaa boruus itti fufuun taphni sadii ni geggeeffama. Bournemouth kaleessa galgala sa'aatii 5 irraa eegaluun Manchester Unitedin dirree isaa irratti keessummeessuun qabxii qooddachuun isaaniis ni yaadatama. Sa'aatii 9 walakkaa irraa eegaluun Brighton dirree isaa irratti Liverpoolin keessummeessuun waliin kan morkatu yoo ta'u Liverpool carraa hirmaannaa Champions League bara dhufuu isaa jabeeffachuuf tapha kana injifachuun irraa eegama. Fulham sa'aatii 12 irratti dirree isaa irratti Burnley keessummeessuun waliin morkata. Everton dirree isaa irratti Chelsea kan keessummeessu yoo ta'u taphni kun sa'aatii 2 walakkaa irraa eegaluun kan geggeeffamu ta'a. Leeds United sa'aatii 5 Brentfordin dirree isaa irratti keessummeessuun waliin ni morkata. Taphni Premier League England torbee 31ffaa kun boris itti fufuun taphoota sadii kan keessummeessu yoo ta'u Newcastle Sunderlandin sa'aatii 9 irratti dirree isaa irratti ni keessummeessa. Aston Villanis dirree isaa irratti West Hamin sa'aatii 11 walakkaa irratti kan waliin morkatu yoo ta'u sa'aatuma wal fakkaataa 11 walakkaa irraa eegaluun Tottenham dirree isaa irratti Nottingham Forestin keessummeessuun waliin ni morkata. Tottenham tapha kana yoo kan hin injifanne ta'e carraan inni gara gadaanutti bu'uuf qabu kan bal'atu ta'a.